ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عارف كيف نيجي بجمتوتا أوتوتا عشان ده كده جبتني جبتني كده الحمد لله جل ربي. إيجا كبجمتوتا ده أوتوتا كينيا فيديو ركنا كوبا كان كنت جبت عشان أبرندفو بكابو ما بوتو فدا شدان دفيجرا أبا منا إيجا بكابو ما بوتو هذا منا كمان مره. إيجا كبجمتوتا أوتوتا كينيا دفيجرا يشودا وراني channel كينيا كنا فارا تاتان subscribe كتون channel كينيا كنا subscribe ولا جاما كينيا تكوتا سنجرا وراني ما منا كينيا تاتاني مuturiyo تريسني share godha isin jira kabajumtoota daawwattoota keenya egaa akkuma argaa jirtan kana har'a meeshaa obboleessa keenya Ismail natti egaa meeshaa obboleessa keenya Ismail maatii isaaniitiif akkuma san immoo maatii isaaniitiif haala kanaan ajajee jira jechuudha. Egaa meeshaa kana tokkoon tokko akka isin argaa jirtan kana asitti qopheessinee jira jechuudha. Isaan immoo dhufanii nurraa tarakkabuudhaaf jiru jechuudha. Osoo nurraa hin tarakkabin immoo tumee Ashen da kadirtu channel keenya kana galateeffachuudhaan akkuma san immoo meeshaa kana immoo akkamitti akka isaanii hojjanne ibsa akka nu godhan sagalee yaada isaanii kennanii jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan turte Ashen da kadirtu gaatee galatoomaa isin jira. Waan meeshaa kana dubbachuu baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Gaafa meeshaa kana ajaju waan ji'a lama sadiitti nafa hojjetine diizaana meeshaa kana olaanu egeree immoo meeshaa kanatti wal qabsiise ji'a takkaa fi guyyaa torbatti sargii qaba jedheeni egeree immoo kan isanii torbee lama zeerotti guyyaa 22 kottu fudhatan jedhanii torbee lama zeerotti yoon dhufu hommaan takka lafne baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isaanii jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun ariitiidhaan nu ajajamee cidhaaf qophaa'aa jira jechuudha. Cidhaaf yoo isaan qopheessan kana nullee dursa isaanii kennanii akkuma isaan meeshaa kana haala kanaan baay'ee jala dhaabannee halkanii guyyaa bultiidhaan halkan bullee hojjechuudhaan ogeessa keenya wajjin haala kanaan qopheessinee jirra. Ogeessa keenya qorra keessa hojii bullee asumaan galateeffachuun barbaada jechuudha. Maaliif namni sadarkaa kana gahuun duratti meeshaan kun ogeessa barbaada. Ogeessi kun immoo hojjetee sadarkaa kanaan gahuuf immoo bu'aacee barbaada. Bullee halkan guutuu hojjetaas haala kanaan qopheessinee jirra jechuudha. Isaan illee gama keenya nu jalatanii dhufanii haala kanaan nurraa ajajuu isaaniitiif kabaja guddaa isinii qabna. Maqaa chaanaalii keenyatiin guddaa galatoomaa isinii jedha. Maqaa chaanaalii Ashen da kadirtu jedhu kanaatiin baay'ee ulfaadhaa galatoomaan jedha. Guyyaa 22 saafitti nageessa keessaniitiin ammaan achi illee uummanni kun uummata haqaa ta'u uummata immoo walii kabaju ta'uu isaanii isin beeksisaa jechuu barbaada. Namni sagartanii immoo biyya follow like godhuun egaa chaanaalii keenya kana jalqaba irratti subscribe godhaa isiniin jenna. Haala ajajamee irraa duwwaa tokko hin hambisin haala kanaan hojjennee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee namatti tola. Asitti illee haala kanaan masaabaa lama qaba. Haala kanaan hojjetamee jira jechuudha. Asitti immoo iddoo chaarjaraa qaba. Asitti immoo iddoo dhaamsituu fi bantuu qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ilaalame ababaa nuti irra galchineef kun asiin ababaadha. Abaaboo fakkaataa akka cidhaati jechaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ampuulii filatamaa ta'e fedhii keenyaan yoo irratti galchinuuf nullee gammachuu guddatu nutti dhagahama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya maaliif nuti haala kanaan yoo hojjenneetiin meeshaa namaa dhiyeessinu meeshaa dhiyeessuu qofa osoo hin ta'in gammachuu nuti iddoo kanatti dhiyeessineetiin irraa argannu baay'ee guddaadha. Dhugaa dubbachuuf taate haala kanaan hojjennee jira jechuudha. Meeshaa kana meeshaa qulqulluurraa akkuma san immoo meeshaa bifa isaan ergatanii fi dizaayinii isaanii waa tokko osoo irraa hin hafin haala kanaan ajajnee jira jechuudha. Kana baay'ee yoo isaan dhiquu barbaadan haala kanaan qulqulleessuu ni danda'u jechuudha. Oomuudhaan dhiquu ni danda'u jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya asumaan immoo akkuma argaa jirtan kan asillee akkuma gara siin qabutti qaba. Asillee immoo haala kanaan hojjennee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee natti tolee jira jechuudha. Algaan kun ilaalamee namatti tolu baay'ee natti tolee jira. Share olii godhaa isin jedha. Asitti immoo akkuma argaa jirtan kana biffee koornarii qabu jechuudha. Obboleessi keenya biffee koornarii kun qarshii 52 hojjetame. Egaa waraqaan isaa baay'ee yeroo ammaa kana na bira hin jiru. Kun 52 hojjetame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya MDF tokko ofirraa haala kanaan eegalee irraa hojjennee jira jechuudha. Inni kun immoo pireesiidhaan banama. Baneen isin agarsiisa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan kan nagaa isinitti himnu haala kanaan banama jechuudha. Kun immoo sheelfiin madadaraan mastaawatii yoo ta'e ni qaba jechuudha. Walii gallee kan immoo haala kanaan akka keessaa ta'utti hojjennee jira jechuudha. Keessi isaa kun immoo
miraaya yookiin immoo daawwitii qaba. Bareedus mee? Mashallah. Ajaa'ibatti bareeda. Egaa atillee guddaa galatoomii maaliif amaanaa namaa eegee haala kanaan isaaniifillee halkanii guyyaa nu bilbiltee haala kanaan dhuftee as dhaabbattee hojjechuu keetiif ani dhugaa dubbachuuf taanaan siin galateeffadhaa jedha. Galatoomii jechuu barbaada. Galatoomaa. Inni kun haala kanaan hojjetamee jira. Asitti immoo kun immoo addumatti shaatariidha. Inni kunillee as keessas kaa'achuu dandeessa, asis waa kaa'achuu dandeessa, asilleen immoo waan tokko kaa'achuu dandeessa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kana fakkaata. Inni kun immoo asitti qulfii qaba, ni banta. Asitti kunis pireesii qaba. Haala kanaan bante waan guddallee as jala kaa'uu ni dandeessa. Kana deebistee haala kanaan itti raawwatee kana immoo irratti ka'itee tokkoftaa jechuudha. Haala kanaan hojjennee baasnee jirra jechuudha. Itti aansuudhaan doolaaba meetira tokkoo fi seentimeetira 60 abbaa balbala 4 qaba jechuudha. Inni kun asiin masaabaa qaba jalqaba irratti. Itti aansuudhaan immoo gubbaa olaanuu kanaan immoo balbala qaba. Haala kanaan namni keessa seenuu hin danda'a jechuudha. Kun baay'ee bal'aadha tokko ta'e. Akka kanaan qopheessinee fi dhiyeessinee jirra. Itti aansuudhaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa gubbaa olaanollee haala kanaan iddoo kana walitti uffifame koonfartiin bakka itti galuu fi iddoo gamaa gamanaa koonfartii kana iddoo koonfartii guddaa isa immoo footawwan adda addaa gamaa gamanaa haala kaayamutti bifa gaariidhaan qopheessinee jirra jechuudha. Isaan illee nurraa tarakkabuuf dhufanii jiru. Haala kanaan hojjennee fi qopheessinee fi yeroo jennu gammachuu guddaa sunitti dhagahama. Maal kana qofa as ammallee meeshaa mana keessaa firiijii miidiyaa firiijii baay'ee beekamaa ta'e moodeelii baay'ee bareedaa ta'e moodeelii miidiyaa jedhamu binnee fi asumaan Arabiyaan majlisii cinaa dhaabbiin fi jechuudha gaafa daawwattoota kennaa. Haga haala kanaan haga irraa baasanii nuti immoo Arabiyaan majlisii daawwannee isin deebinaa jechuudha. Asumaan Arabiyaan majlisiin kun olka'insi isaa abbaa 36 jedhama. Yoo tiknasiin isaa kun ni qannase gatiin isaa illee ni qannasa jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa. Baay'ee waan namatti toludha. Dhugaa dubbachuuf taanaan haala kanaan hojjennee yoo jennu nullee gammachuu guddaa nutti dhagahama jechuudha. Laalamii maashaallah hin bareedu. Ajaa'ibatti bareeda. Abbaan tiknee kan 36 Abbaa tiknasa inni kun 16 gubbaa kun 16 inni kun immoo 20 walitti 36 jedhama. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa kana fakkaata. Asumaan immoo keessoo garaachaa kana yoo meetira 10 ol ta'e ni hojjetama waan ta'eef asitti haala kanaan kanallee biratti hojjennee fi qopheessinee fi jirra jechuudha. Yeroo baay'ee meetira tokko hangami kan jettaniif immoo asii kaasee inni kun hanga asii meetira tokko kaarii tokko jechuun meetira tokko kanneen fi kajalaa kun addatti bakka tokkotti meetira tokko jedhama jechuudha. Itti aansuudhaan koornariin meetira lama asitti immoo kun abbaa teessoo lamaati jechuun meetira lamaati 4 5 6 7 12 yoo itti dabalu meeqa 9 lama yoo itti dabalu kudha tokko jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga ammaan hojii turuu keessaniif baay'ee guddaa galatooma isiniif jenna. Meeshaan kun immoo eessa deemaa yoo akka jettan taate gaaffii isinitti ta'e. Meeshaan kun Adaamarraa gara Balee gas deema. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa waan kana jalqaba irratti isiniin qabu ibsuu qaba ture. Dhiifama isiniin jecha meeshaan kun godina Arsii Balee gas deema. Nagaan akka galuu fi deebisee immoo galtee isineen akka itti fayyadamtuuf du'aa akka gootaniif isiniin jedha. Asumaan xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ija aku mereka yang punya bisnis ini apa daraja aku yoki ilmu tu apa orang sisa aku tahu nanti ija apa aku tahu itu ilmu pun aku mereka dan daraja sedikit itu lama jangan sedih apa keadaan aku di dalam kulama kuda di dalam udah apa aku tahu nanti ija aku mereka dan kata meter apa aja matale majlis akan magala cico di mana aja sudah. Ika masyaallah makinan daabate nuyigaa jira waan ta'eef haala kana viidiyoo gabaabduu isinii barree hojjetaa jira jechuudha.
ما شاء الله جدامي إسنين اللي موتو مجلس كان حالة كان أكل جدا عبدين كوجه كذا ما نفي باقي أولكين سنين ممتولا مين دارم وما تكجا هما ولا راح يجوا الكتير ما هذا جرفته الحمد لله يجا ملا لا ما نشيء سنكيس أنا ما هذا مجلس كنا ما متر سدي أكم جهة جتني متر سدي كيسي هذا كان أجا أكون ولا نور دي سني كان راهو بتشوفه إسنين dia alamat إسنين جدا أما تمويه جرا أجا كبلم tu terlalu tu fikirna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.